nuuf qoodaniiru. Hamza Hussein akkattaa nutti dhiyeessa. Sikadane meleke kambiya lamani tabwafine wati ya rahmani sikadane meleke kambiya lamani ayya damisa jidda kidda sangi abbo qabbadi manjirama godina jimma gommatin daladre Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa yeroo jedhamu namni manzuma gorsa waa'ee diinii irratti dabarsu kan afaan Oromootiin isin beeka seenaadhumti keessan aartii keessatti maal fakkaata ba'aani abbaan koo abbaa isaaniirraa fudhatanii natti dabarsanii ba'aa lama tokko ba'aa sabummaati tokko ba'aa amantiiti ba'aa lachuu ba'aadha dhuunfaa sabummaa kana waan hin qabuuf dhaabaa bilisummaa Oromoo keessa kan inni ture egaa bifa walleetiin haa ta'u afur isaanii kan jedhu namni dhugaadha kan jedhu hojjeteen ture. Hindiif niga maali kunan artii kunan biisuutu man biisee gungumaa ta'uu ta'a kanarraa ka'uudhaanii manzumaa namoota dur wala hojjetanii lafa kaaniin hojjeta ture har'a afaan Oromoo 31 baasee jira jechuudha. Gara manzumaa kanatti gaafa dhuftan immoo jalqaba maal hojjettan mee sana booda akkamittiin itti fufaa deemtan? Amma afanii dhufee bakka manzumaa hojjechuu ga'utti nama walaloo barreessu ta'uu koo of hin arganne sagalee ishee ka dirgabbaraa kan jedhamu dhaggeeffadhee rabbii argamaadhaa yoomi nabamu kankaatu majiru haara wan jedhamu abaditta faada badiitiin argamu ofin dubbataadha hawaasaan jiru qamu khaliqni garagaraa waatti nakkeeffamu obbaadha inni wayitti naajamu inni tokkichumaa qaroon qabu ilaahi nastaghfirullah al-azim ilaahi kana hojjedhee keessan booda of argadhee ofii kootii baasuu jalqabe kaa jechuudha sana booda baay'ee naaf dhaga'ame gaa kan namaa barbaadu isin ofuma kootitti fufee jechuudha. Dhimmoota diinii islaamummaan alatti illee waa'ee jiruuf jireenya uummata Oromoo ni ibsitu kana maalirraa kaatanii gootan mee? Dhukkuba qoricha utuu qabuudha bee mata biyya isaa utuu qabuudha bee Kaleessaa hangarraa tofta'uu nu dhibe uummata biyya isaa utuu qabuudha bee durollaatti yaa'ee jiraatu taabe waggoota dheeraa dhaabbatee dhabee kan akka raarraana qabee waan dursoo qabu taanaani egaa kana jireenyuma barreessuudha wama hawaasni keenya ta'e barreessuudha edaa hawaasa kanarratti akkanatti jiraata haa jedhanuufani. Hojiiwwan haga ammaatti hojjettan keessaa kan daranuu isin gammachiise kamidha jettu meesin? Miidiyaan biyya keessaa yeroo buqqaatotaa jijjiirama kana keessa namni tokko dhaqee hin laalle hawaasa dhokataa sana baddaa karaa hin qabne aanaa sagweenaa quuntee bakka jedhamtu jechuudha. Sana dhaqee yeroo dhaqee aayyoo guddoo mukarratti ibsu kan nama siidaa hin qabne haadha ilmoo mukarratti geessee ulmaa mukarra kan waan nyaattu hin qabne hoosii bakka ulmaa ciibsu hawaasa sana gaafan dhaqee argu anaaf akka tokkophaati. Dajaatee har'a nu dhaqqabe dhiibbaan deemaa dhufe har'a nu dhaqqabe qoricha yoomna bee of qabuun nu dhibe hawaasa bal'aa waa dhibe akkuma margaa jirtanii adirgoonu ta'ii gargaarsa keetii. Gaaffiif deebii waa'illi keenya Hamza Hussein Raayyaa Abbaa Maccaa waliin taasisedha kan dhaggeeffanne oduu tokkoon isinitti maatii Dimokiraatik Riippaabilik Koongootti namoonni sababii dhibee Iboolaatiin lubbuu dhaban 1,000 ol ta'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa himeera. To'annoon dhibichaa sababii jeequmsa naannichaatiin mudates akka gufates ibsee jira. Taphoota Pirimeer Liigii torban kanaatiin guyyaa har'aa Everton Barnlee waliin kan taphatu ta'a. Mormoo Barnemaus Tottenham waliin kan morkatu ni ta'a. Akkasumas hirmaannaa Champions League argachuuf morkii cimaa keessa kan jiru Chelsea Watfordin boruun ni keessummeessa. Manchester United immoo Huddersfield waliin ni taphata. Waancaa bara kanaatiif morkii cimaa taasisaa kan jiru Liverpool Newcastle ni keessummeessa. Wiixata immoo Manchester City Leicester City waliin ni morkata. Oduu galgala kanaa xumureera. Jaalala Amtaa Addisaan ture. Waraabula.